Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kutaa macaafaa keessaa macaafaa Isaayaas raajichaa boqonnaa 42 lakkoofsa 6-7 irra kan jiru dubbiseetanii barumsa koo itti fufaa. Akkas jedha. Ani Waaqayyoodha, ani qajeelummaadhaan si waameera. Ani harka sin qabaa, sin eegasi. Saba ani kakuu galeefiif saba lafarraatiifis ifa akka taatuuf si kenneera. Ija warra jaamaa akka bantu, warra hidhaman akka hiiktu, warra dukkana mana hidhaa keessa jiranis akka baaftu sin godhaa jedha. Sagalee kana irra deebi'eetanii dubbisa. Ani Waaqayyoodha, ani qajeelummaadhaan si waameera. Ani harka sin qaba, sin eegasi. Saba ani kakuu galeefiif saba lafarraatiifis ifa akka taatuuf si kenneera. Ija warra jaamaa akka bantu, warra hidhaman akka hiiktu, warra dukkana mana hidhaa keessa jiranis akka baaftu sin godhaa jedha. Kuni sagalee Waaqayyooti. Waaqayyotu raajii Isaayaas keessaan ergaa kanaa gara biyya lafaatti dhufee waggoota dheeraa booda dhalachuuf isa jiru waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif Isaayaas raajicha keessaan dubbate. Ija warra jaamaa akka banu, ifa akka ta'u, warra hidhaman akka hiiku, warra dukkana mana hidhaa keessa jiranis akka baasuuf Waaqayyo nama tokko erguuf akka jiru raajota warra kaan keessaanis dubbateera. Keessumaa Isaayaas kallattiidhaan waa'ee kanaa dubbata. Yeroo akkasii waldaa kiristaanaa ta'anii hawaasa keessa jiraachuun maal jechuudha? Keessumaa nuuf warra biyya Itoophiyaati biyya garagaraa keessa faffacaanee jirruuf yookiin immoo biyyuma sana keessa warra jirruuf, keessumaa immoo waldaa kiristaanaa Oromiyaa keessa jirtu yookiin immoo kiristaana Oromoo tokko ta'anii yeroo akkasii kana hawaasa keessa jiraachuun maal jechuudha? Hiika maalii qaba? Yeroo baay'ee yeroo akkasii kiristaana ta'anii jiraachuu yaada jedhu kaasnee hin yaannu. Wanta kiristaanummaan keenya waanuma darbe duwwaa haasa'uu, waa'ee isa dhufuu duwwaa immoo yaaduu malee waa'ee isa har'a keessa jirru yeroo akkasii jiraachuu keessatti kiristaana ta'uun keenya hiika qaba jennee yaannu. Jireenyi keenya biyya lafaa keessa amma jirrutti jireenya hawaasa keessa jirru, jireenya saba wajjiniin jirru, jireenya saba gidduu jirru irraa wanta fagaate yaanna yoo ta'e, waan darbeef waan dhufu duwwaa irratti xiyyeeffanna yoo ta'e, dhaloota keessa jirru keessatti jireenya hiika hin qabne jiraanna jechuudha. Kanaaf keessumaa yeroo akkasii waldaa kiristaanaa ta'anii hawaasa keessa jiraachuun maal jechuu akka ta'e namoonni hundinuu akka of gaafatan, kiristaanonni hunduu akka of gaafatan, afaan saba Oromoo duwwaatu hin taane, waldaa kiristaanaa Oromoo duwwaatu hin taane, afaanan ittiin dubbataa jiru kana kan dhaga'an hundinuu yeroo akkasii kana kiristaana ta'anii hawaasa keessa jiraachuu jechuun maal jechuudha? Keessumaa hawaasa biyya keenyaa jeeqamaa jiru keessa jiraachuu jechuun maal jechuudha? Keessumaa biyya lafaa ishee COVID-19 paandemikii kanaanis, waraanaanis, lolaanis, meeshaaleedhaanis, balaa garagaraatiin, balaa uumamaatiinis rakkina garagaraa keessa darbaa jirtu keessa waldaa kiristaanaa ta'anii jiraachuu jechuun maal jechuudha? Hiika guddaa of keessaa qaba. Waaqayyo akkamitti nu ilaalaa jira jechuudha. Amma akka nu itti of ilaallu, akka Waaqayyotti nu ilaalutti yoo ta'uu baate kiristinnaan keenya seenaa waldaan kiristaanaa isheen jalqabaa hojjette
yookiin immoo achi deebinee Waaqayyo saba Israa'elii wajjin waan inni hojjetaa ture kakuu moofaa keessatti lakkoofne akkamitti immoo kakuun Waaqayyo galee immoo akka raawwate Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufee dhalate akkamittiin akka inni du'ee du'a mo'ee ka'ee immoo gara Waaqayyoo gara abbaa isaa dhaqee achi immoo hafuura qulqulluu warra isatti amananiif ergee achumaan dhufee deebi'ee nu fudhachuuf akka jiru immoo nutti mee kan jedhu duwwaa lallabnee galla yoo ta'e Kiristinnaan keenya inni har'a jireenyi keenya inni har'a namummaan keenya inni har'a hawaasi inni har'a keessa jirru jireenya Kiristinnaa keenyaa keessaa waan tokko iyyuu hin argu jechuudha. Nus homaa tokko iyyuu itti dubbataan homaa tokko iyyuu hiika nuun kennu jechuudha. Kanaaf guyyaa hundumaa yeroo hundumaa saatii hundumaa ani kiristiyaana ta'uun koo hiiki isaa maayini? Ani kiristiyaana ta'ee biyya kana dhufee jiraachuun koo maayini? Ani kiristiyaana ta'ee biyya koo keessa jiraachuun koo maayini? Ani kiristiyaana ta'ee hawaasa nan fakkaanne gidduu jiraachuun koo maayini hiikisaa? Ani kiristiyaana ta'ee hawaasa na fakkaatu gidduu jiraachuun koo maayini? Akkasuma ani kiristiyaana ta'ee saba cunqurfamaa jiru gidduu jiraachuun koo hiikisaa maayini? Kanuma fuunee ani luba ta'ee hawaasa keessa jiraachuun koo hiikisaa maayini? Ani hojjetaa wangeelaa ta'ee biyya keessa jiraachuun koo hiikisaa maayini? Yeroo biyyatti bitaa galu yookiin immoo yeroo biyyatti dalga galu yeroo biyyaaf haalli rakkisaa ta'u karaa gara garaatiin yeroo namni miixataa micicamaa rakkataa dhukkubsataa yaadda'aa raafamaa jeeqamaa gaddaa jiru kana ani kiristiyaana ta'uun koo hiikisaa maayini? Waldaan kiristiyaanaa yeroo akkasii furmaata ta'uudhaaf hawaasa keessa jirti. Sagalee misraachoo namni gara biraa dhageessisuu hin dandeenye dhageessisuudhaaf. Isa gaddutti gammachuu, isa boo'utti Waaqayyo haala jijjiiruuf akka jiru, isa humna qabutti immoo humni darbuuf akka jiru, humni kun darbee yeroo inni itti humna dhaban immoo dhufuuf akka jiru itti himuudhaan isa gammadee jiraatu, isa ofirraa bu'ee jiraatu, isa boo'ichi namaatti hin dhaga'amne, isa gaddi nama dhiphatee nama beela'eetti hin dhaga'amne yeroon kun hundi darbu hin dhufa jettee himuudhaaf waldaan kiristiyaanaa achi jirti jechuudha. Waldaan kiristiyaanaa garuu kana gochuudhaaf dura kiristiyaanonni eenyummaa ofii isaanii baruun barbaachisaadha. Nuyi eenyu taanee jirra? Eenyu nu har'a yeroo akkasii kana? Kiristiyaanonni Waaqayyo ija inni ittiin nu laalu ija nama galfata namatti kennatee waa naa fidee dhufa jedhee nu eeguutiin nu ilaala. Namni yoo gabaa dhaqxan galfata yoo isinitti kennate except biyya gabaan keessan gimbiidhaa kaatanii Finfinnee dhaquu yoo ta'uu dhabaate har'a gabaa dhaqxanii ooltanii galtu yoo ta'e gabaa har'aatii waan bittanii dhuftanuuf isinitti namni kennate gaafa isin gabaa sanaa galtanii harka keessan keessa laala. Gabaa ooltanii galtanii galfata fuutanii deemtanii. Waaqayyo nuun kiristiyaanota har'aa ija nama galfatatti kennatee harka ilaaluutiin nu ilaala. Akkasii Waaqayyo akkasitti nu ilaala. Waaqayyo ilma isaa gara biyya lafaatti erge. Ilmi isaa inni gara biyya lafaa dhufe kun immoo dukkana biyya lafaa ibse. Anaaf isiniifis agartuun keenya nu baname. Wangeela Maatiyos keessatti Maatiyos yoo dhattanii Maatiyos 10 bifattanii Maatiyos 10 isinii dubbisa. Maatiyos 10 akka jedha lakkoofsa 18 ani sittan hima akkuma Phexros jechuun dhagaa jechuu ta'e ati dhagaadha. Anis dhagaan sochoone kanarratti waldaa koo nan ijaara. Gooftummaan du'aas matumaa waldicha irratti humna hin godhatu hin mo'us. Banaa mootummaa Waaqaa siifan kenna. Waanumti ati lafarratti hiite Waaqa irratti hidhamaan ta'a. Waanumti ati lafarratti hiikte immoo Waaqa irratti siikamaan ta'a jedhe. Waa lama waldaan kiristiyaanaa
iddoo du'i hin jirre, iddoo lolli hin jirre, iddoo mootummaan nama ajjeesu hin jirre jirti jedhee kakuun galleef gaafa Phexrositti dubbate gooftaan. Waaqayyo akka jedheen Phexrosiin, gooftaa Yesuus, ani sittan himaa akkuma Phexros jechuun dhagaa jechuu ta'e ati dhagaadhaa jedhe. Anis dhagaan sochoone kanarratti waldaa koo nan ijaaraa jedhe. Waldaa koo nan ijaara jedhee itti fufee maal jedhe? Gooftummaan du'aa matumaa waldicha irratti humnan godhatu hin mo'usi jedhe. Waldaan yeroo hundumaa wal'aansoo mo'uuf mo'amuu gidduu jiru qabaa jirti jechuudha. Kiristaanonni yeroo hundumaa wal'aansoo keessa jiraatu, jireenya wal'aansoo, jireenya mo'uuf mo'amuu gidduu adeemu. Gooftaa Yesuus Kiristoos karaa Yohaannis yommuu dubbate gara ergaa isaa keessatti, hin sodaatinaa, ani biyya lafaa mo'eera, isinis biyya lafaa hin mootu, amantii keessan isa isin keessa jirutu biyya lafaa mo'aa jedhe. Firoota koo, nuyi warra wal'aansoo keessatti, lola keessatti, gooftummaa du'aa gidduu adeemuudhaaf waamamnedha. Maal jechuudha kun? Waldaan kiristaanaa karaa namni adeemuu hin dandeenye, lafa namni itti adeemuu hin jaallanne, lafa namni dhaquun itti hin tolle, lafa namni gidduu darbuun itti hin tolle, lafa gooftummaan du'aa jiru gidduu saaqattee galtee namootaaf birmachuudhaaf waamamte. Kuni har'a malee fiichariidhaaf miti. Isa fiichariitiif achitti gaafa walitti qabamnu inuma waaqessitu, inuma sagaddu, inuma faarfattu duwwaa jedha macaafni qulqulluun gubbaatti. Asitti garuu gooftummaa du'aa gidduu wajjin wal'aansoo wal qabuudhaaf waamamte waldaan kiristaanaa. Waldaan kiristaanaa immoo biildingii keessatti wal sagannutu hin taane anaa si'i. Kakuu gooftaan keenya nuuf gale baannee waldicha irratti humna hin godhatu, hin mo'u isanni nuun jedhe baannee wal'aansoo qabna. Every evening, every morning, every fraction of second lola keessa jirra. Lola keessa deemna. Lolli kuni lola hafuuraati. Lolli kuni lola isaa bakkeedha waan nutti darbatama. Yeroo baay'ee kadhanni keenya kana miti. Bakkeedha waan nutti darbatame achi waa nutti darbata. Kadhati keenya yeroo baay'ee isa bakkeedha nutti darbatamu irratti xiyyeeffata. Inni nu lolu, inni nu mo'atu, inni nu kuffisuudhaaf nutti gamu garuu isa keessa keenyaa nu loludha gara caalu. Nama Waaqayyo akka nu taanu barbaadee nu uume akka hin taaneef, waamicha Waaqayyo itti nu waame akka hin jiraanneef, inni nu lolee nu kuffisuudhaaf loltuu jabaasaa hiriirsisee kiristaana taanee har'a jiraachuun keenya maa inni kisaa jennee gaaffii tokko iyyuu akka hin gaafanne inni nu lolu inni keessa keenya jira. Phaawulosin loleera. Phaawulos akka jedhe, foon koo hamaa kanatti maaltu na hiikaa? Waanan gochuu barbaade dhiiseetanii waanan gochuu hin barbaanne, waanan narraa eegamu dhiiseeta waanan narraa hin eegamne, waanan gochuu hin jaallanne gochuu jaalladhu dhiiseeta waanan gochuu hin jaallannetti na oofaa. Maal akkaman godha jedhe, ilkaan koo ciniinnadheetan ittiin qabee keessa darba jedha. Phaawulos dhumarratti fiigicha koo xumureera, kaachuu koos raawwadheera, gonfoon tolaa Waaqayyoon biratti naa qophaa'eera jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni nu lolu, loltuun jabaan nu lolu, loltuun jabaan nuun qabu, loltuun jabaan eenyummaa keenya isa Waaqayyoon biratti barbaachisaa ta'e fudhachuudhaaf inni nuun qabu keessa keenya jira. Fedhii keenya, hawwii keenya, inni gowwoomsituun sun, inni fakkeessituun silaa hiwateen irra nu kadhattu fakkeessuudhaan dhiyaachuun hin danda'amu fuula Waaqayyoo duratti. Keessa keenya guutee kan jiru isa hawwii hamaadhaan, isa hawwii hamaadhaan deemu, isa gowwoomsee jiraachuu barbaadu, isa itti tolee basha'ee jiraachuu barbaadu, gooftummaa du'aattis hin bu'in, aatis natti hin bu'in, anis sitti hin buusa jedhee walii galee nigosheet godhee jiraachuu isa barbaadutu keessa keenya jira. Aatis hamaana waa'ee koo hin dubbatin, anis hamaa waa'ee kee hin dubbadhu isa jedhutu keessa keenya guutee jira. Kiristaanota taane akka nu har'a ganama kiristaana ta'ee irribaa ka'uun koo hiikisaa maa inni akka nu hin jenneen gaafanneen nu godhu keessa keenya isa jira. Flesh isa jedhamu sana. Hawwii foonii jedha macaafni qulqulluun.
yeroo akkasii kiristiyaana ta'anii jiraachuun hiikisaa maayinni gaaffii jedhu akka nun gaafanne irraa nu eega. Akka nuuf hin gaafanne irraa nu eega. Just live your life. Nyaadhu dhugi gammadi. Sitti tolee jiraadhu. Bor abdiin jira. Mootummaa Waaqayyoo jira. Har'a sagalee dhageessan irraa kan ka'e mootummaa Waaqayyoo gara keessan dhufeera jedhe miti Yesuus. Mootummaa Waaqayyoo amma gara keessan dhufeera. Nuyi warra mootummaa Waaqayyoo keessa teenye mootummaa du'aa gooftummaa du'aatii wajjin waraana walirratti bannee jirrudha. Kanaaf immoo deebiin har'a kiristiyaana ta'ee jiraachuun koo hawaasa keessa jiraachuun koo hiikisaa maayinni gaaffii jedhu gaafachuu hin dandeenyu taanaan wallaansoo sanatti hin kufna hin mo'atamna. Kristos Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irratti ani ifa biyya lafaati jedhe. Phexrosin maal jedhe? Ani waldaa kiristiyaanaa koo sirratti nan ijaara. Dhugaa ba'umsa kee irratti. Ganama kaatee ani Phexros Yesuus Kiristoos duukaa deemuun koo hiika maalii qabaa jedhee hirribaa ka'ee adda baafatee duukaa ture Phexros. Ani eenyuun duukaan jiraa? Ani eenyuun duukaan hirribaa ka'ee ganamaan duukaa deemaa jira? Antuuta baay'ee kanaa wajjin eenyuun duukaan deemaa jira jedhee of gaafataa ture Phexros. Kanaaf akkas jedhe. Ani Masii ilma Waaqayyoo jiraataa duukaan adeemaa jira jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ganama yommuu hirribaa kaatanii Masiicha ta'ee isa gara biyya lafaa dhufee isa biyya lafaatiif immoo ani ifa biyya lafaati jedhee waldaa kiristiyaanaa immoo wangeela irratti dhaabee dhuga ba'iinsa irratti dhaabee ol ba'e Yesuus Kiristoos wajjin adeemaa jirtu. Phexros adda baafatee duukaa bu'ee gatii ta'ee fi Yesuus dingata utuu hin eegin namoonni eenyu naan jedhu jedhee gaafate. Unexpected. Gaaf tokko. Yesuus ganama hirribaa kaataniitu isin hojii keessan dhaquudhaaf qophooftanii hidhattanii kaatanii waan hundumaa fixxanii namoota eenyu naan jedhu atoo eenyu naan jettanuun jechuu danda'a dhufe. Kanaaf har'a kiristiyaana ta'uun koo maayinni? Har'a eenyuun duukaan jira? Har'a eenyuun duukaa jirtu? Kiristiyaana taanee hawaasa keessa jiraachuun keenya har'a isa ifa biyya lafaa ta'e Yesuus Kiristoosiif eejentii taanee hawaasa gidduu linnee akka jiraannuuf Waaqayyo nu waame. Hawaasa keenya keessa namoonni eejentii misoomaa ta'an jiru. DA, Development Agents. Misooma qonnaa, bishaan, jallisii akkamitti akka hojjetan dhaqanii qotee bulaa bira dhaqanii waan inni barbaadu gorsa kennanii fi qonnaa ammayyaa akka qotuu danda'an gorsu. Isaan warra DA jennaan. Warri kaan immoo hin barsiisu. Isaan kun immoo eejentii barumsaati. Barumsa barsiisu. Namni akka beekaa ta'e guddatu, akka baru, akka dubbisu, akka barreessu gargaaru. Deeyilii hirribaa kaanii hojiidhuma isaaniitti bobba'u. Isaan kaan immoo biyya geggeessu. Ganama halkaniin kaanii waan geggeessuudhaaf, waan jechuudhaaf, waan hojjechuudhaaf abju'atanii yookiin immoo karoorarra jiru akka constitution yookiin akka seeraaf heera biyyattiitti geggeessuudhaaf qophaa'anii ka'anii gadi ba'anii hojjetu. Har'a gaaffii dhufu akkamittiin deebisa jedhanii. Aniif isin immoo har'a gaaffii jireenyaa hawaasi qabu akkamitti deebisuu dandeenya? Gaaffii foonii hawaasi qabu akkamitti deebisuu dandeenya? Rakkina hawaasaa keessatti furmaanni Waaqayyo kennu maa inni ba'aa kanaan yoo guutamne duwwaa har'a isa Kiristoos isin ifa biyya lafaati jedhe sana taanee jiraachuu dandeenya. Yohaannis 8:12 irratti ani ifa biyya lafaati jedhe. Maatiyos 5 isinii dubbisa. Maatiyos 5 irratti immoo nuun jedha. Gaaffii waan nama jedhan hin irraanfatinaa. Warri kaan development agentiidha, warri kaan barsiisota, warri kaan hakiimota, nama yaaluu dooktaroota, warri kaan biyya bulchuu, biyya geggeessu, warri kaan ogummaa garaagaraatiin hojii hojjetu. Aniif isin garuu isa ifa biyya lafaa ta'e Kiristoosiif agentiidha. Inni immoo waan inni nuuf jedhe Maatiyos irraan isinii dubbisa. Maatiyos 5:14 irratti amma 14 fi amma 16 isinii dubbisa. Isin ifa biyya lafaati. Mandarri tulluu gubbaatti ijaarame dhokachuu hin danda'u. Homtinuu ibsaa qabsiisee guuboo jala hin kaa'u. Baattuu ibsaarra kaa'a malee ibsichis mana keessa kan jiranii
hundumaaf in ibsaa. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqarraaf ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa ifuu jedhe. Yesuus Kiristoos inni ifa biyya lafaa ta'ee keessa keenyaa ibsu guyyaa guutuu namoota keessaa akka ifuu fi eejentii isaa taanee hawaasa gidduu jirra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Irransi ni deebi'a. Inni ani ifa biyya lafaati jedhee dhiise duwwaatu hin taane ofii isaatii hafuura isaa nuu kennee dubbii isaas nuu kennee foon isaatiif dhiiga isaatti hirmaattu nu godhee jireenya bara baraa nu abdachiisee egaa biyya lafaa keessa deddeebitu jiraattu isin ifa biyya lafaati. Ibsaan immoo ibsamee isin ifa biyya lafaatii jedhee mandarri tulluu gubbaatti ijaarame dhokachuu hin danda'u jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus Kiristoos waldaa kiristaanaa irratti nan ijaara. Maal irratti? Ifa irratti mandara tulluu gubbaatti ijaarame. Firoota koo mandarri tulluu gubbaatti ijaarame waldaa sagaara irratti ijaarame tun taane amantii isa laphee keessan keessa jirudha. Inni isin keessa jiru ifni Waaqayyoo akka ifuuf, inni isin keessa jiru ifni wangeelaa akka ifuuf Waaqayyo eejentii isaa isin godhee eejentii Yesuus taatanii ibsaa galchitanii hawaasa gidduu akka jiraattanuuf ifa godhee isin kaa'e. Saborii isa gubbaa miti har'a hawaasaaf akka ibsitanuuf Waaqayyo hawaasa keessatti ifa godhee isin kaa'eera. Yeroo akkasii waldaa kiristaanaa ta'anii hawaasa keessa jiraachuun dukkana hawaasa dhiphisaa jiru keessatti shaamaa akka ta'aniif, hojjettoota wangeelaa shaamaa akka taataniif, luboota shaamaa ibsaa akka taatan, dungoo akka taataniif Waaqayyo hawaasa keessa isin kaa'e. Warratti dukkanaa'eef ibsaa akka taataniif, warra dhiphataniif hiikamuu, warra hidhaman hidhaadhaa baasuudhaaf, warra jaamaa ija banuudhaaf Waaqayyo na ergeera inni jedhe eejentii godhee luboota, hojjettoota wangeelaa kiristaanota hundumaa nama tokkoof akka namoota amananii, akka waldaa kiristaanaatti, akka nama dhuunfaa tokkootti, akka nama Kiristoos duukaa jiruutti ifa akkati taatu, eejentii Kiristoos akkati taatuuf Waaqayyo hawaasa gidduu si kaa'e. Bitaa keetti nama tajjeefamaa jira, mirga keetti nama tajjeefamaa jira. Inni kaan hidhamee, inni kaan miilla irraa muramee, inni kaan duddi citee, inni kaan duddi dirmammaa'ee, inni kaan reebamee dhiigaa jira, inni kaan ija jaama, inni kaan ajjeefama, inni kaan bakkeetti gatamaa jira. Inni kaan ajjeefamee bishaanitti gatama, inni kaan caakkaatti gatamee waraabessi nyaata. Ati immoo ifa Kiristoos dukkana isa inni nama jedhe maani? Dukkana inni nama dubbadhe. Namni bifa Waaqayyootti uumame yommuu ajjeefamee bakkeetti gatamu dukkanni biyyattii keessa jira jechuudha. Namni bifa Waaqayyootti uumame yommuu ajjeefamee caakkaatti dhokfamee gatamu hojii ajjeesanii dhoksuu kan hojjetu seexana. Akeekkadhaa, hawaasa keessatti namni mootummaa laala. Hawaasa keessatti namni nama dura taa'ee geggeessu tokko laala. Rakkinni keenya isaa oli. Warri dura taa'anii geggeessan, warri biyya keessaa hojjetanu, isaan eejentii mootummaa dukkanaa ta'uu danda'u. Isaan eejentii isa gooftummaa du'aa baatee hawaasa gidduu gadi ba'ee jiru ta'uu danda'u. Kan isaan dudduuba jiru garuu dukkan isa hoogganaa seexanadha. Inni nama ajjeesee dhoksa. Inni ani eegduu obboleessa kootiitii jedha. Ajjeesee ka'ee obboleessi kee meerre yommuu Waaqayyo jedha. Ana ta'ee gaarii obboleessa koo jedha. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti kanatti ta'aa jira. Kun wanta bara durii miti. Har'a yommuu aniif ati kiristaana taanee biyya keessa jiraannu namni nagaan manaa fuudhamee mana hidhaa keessatti ajjeefamee bakkeetti gatamaa jira. Ati mana hidhaa namoonni gaafatamummaa qaban meerre mucaan koo seen jettuuni mucaan kee galeera miti hin argine nuyi warra harkaa fuudhe akkas yeroo seexanni ajjeesee dhoksa. Seexanni gowwoomsee aan hin argine jedha. Biyyi lafaa dukkana keessa jirti. Biyyi keenya amma Itoophiyaan, biyyi keenya Oromiyaan dukkana jala jirti. Lafa namni ajjeefamee caakkaa keessatti gatamu, lafa namni ajjeefamee bishaan keessatti gatamu, lafa namni ajjeefamee ossamee ituu maatiin hin argin awwaalamu keessa jirra.
Yeroo akkasii ati kiristiyaana taatee jiraachuun, ani kiristiyaana ta'ee jiraachuun hiiki isaa maa inni? Dukkana kanarratti akka ati ibsituuf Waaqayyo si waame. Michuu warra gurguddootaa akka ati taatuuf miti Waaqayyo kan si waame. Hiriyaa warra makiinaadhaan deemanii, hiriyaa warra iddoo gaarii jiraatanii, hiriyaa warra itti tolee jiraatanii, hiriyaa warra nama sodaatan hin qabne, hiriyaa warra waan isaan yaaddessu hin qabne akka ati taatuuf Waaqayyo si waame. Lubaa abbaa wangeelaa hiriyaa warra biyya bulchanii akka ati taatuuf miti Waaqayyo kan si waame. Hiriyaa warra hoogganoota akka ati taatuuf miti Waaqayyo kan si waame. Hiriyaa warra ganda geggeessanii akka ati taatuuf miti Waaqayyo kan si waame. Hiriyaa warra ajjeefamaa jiranii akka ati taatuuf Waaqayyo si waame. Hiriyaa warra hidhamanii akka ati taatuuf Waaqayyo si waame. Hiriyaa warra dukkanni isaan qabatee jiru akka ati taatuuf Waaqayyo si waame. Ati ifa Yesuus qabattee, eejentii Yesuus taatee, dungoo Yesuus akka ati ibsituuf Waaqayyo si waame. Har'a kanuman jedha. Daqiiqaa 2-3 keessatti nan xumura. Ifa isa ta'e Yesuus Kiristoos duukaa deemaa jirta yoo ta'e, maaliifin kiristiyaana ta'ee har'a biyya keessa jiraadha jedhii yaadi. Efesoon boqonnaan 4 lakkoofsa 30 hafuura Waaqayyoo isa guyyaa fayyinaatiif lateeffamtan hin gaddisiisinaa jedha. Amantootaa hafuura Waaqayyooti isin keessa jira. Kiristiyaanotaa hafuura Waaqayyooti isin keessa jira. Hafuura gowwoomsaa deeggaru mitin, hafuura soba deeggaru mitin, hafuura jibbaa tamsaasu mitin, hafuura qomoo gara biraa jibbu mitin, hafuura ajjeesee dhossu mitin, hafuura ajjeefamee dhokfamuu dhaga'ee callisu mitin, hafuura dukkana saaxilu, hafuura jireenya labsu, hafuura du'aa ka'uu labsu, hafuura nagaa labsutu si keessa jira. Hafuura isa hamaa immoo saaxilu si keessa jira. Jallina ifatutu si keessa jira. Hafuura Waaqayyo isa kanan gootu taanaan, dukkana irratti ibsitu taanaan, isa haqi jalaa dhokatee dhugaan taatu taanaan, isa ajjeefamee dhoksamee miliqfame achi jira argeeran jettu taanaan itu argitu, isa hamaan irratti hojjetamu hamaa hojjetaa jira jettee hin himtu taanaan, michuu warra gurguddootaa, michuu warra namoota gurguddoo gidduu taa'anii nyaatanii dhuguu Nahemiyaan faan beekaadhuma dhiisanii. Beekaadhuma dhiisanii namoota gurguddoo mana mootii keessaa daadhii buusaa iddoo gaarii. Mardokaayi beekaa balbala irra taa'e ol lixee iddoo gaarii taa'uu hin danda'a ture. Dubbii dhiisee dallaa mana mootii keessa galeera. Maaltu isa rakkise? Maaliif warra Yihuudoota warra Suusaan jiraniif dhiphata? Lakki inni waamicha qaba. Inni eejentii ifaa, eejentii haqaati. Luboota hojjettoota wangeelaa Waaqayyo eejentii haqaa, eejentii dhugaa, eejentii ifaa akka isin taatanuuf Waaqayyo si waame. Dungoo keessanii akka ibsitanuuf Waaqayyo si waame. Jira. Garaan keessa jira. Maatiyos 6:21 dubbiseetanii isaan booda kadhataan xumura. Maatiyos 6:21 akkas jedha. Garaan kee lafa badhaadhummaan kee jirutti hidhamaa jedhe. Kun anaaf isiniifi har'a yeroo akkasii, yeroo galee jiru, yeroo sabi dhiphataa jiru, yeroo sabi yaadda'aa jiru, yeroo sabi jeeqamaa jiru, yeroo sabi boo'aa jiru, yeroo maatiin tokko akka jirutti ajjeefamu, namni nama jaallatu biraa dhabu, yeroo dubartoonni ijoolleen haadha hiyyeessaa ta'ani umurii isaaniitu hin gahin, yeroo akkasii, yeroo ijoolleen ol adeemtuun abbaa ishee waamteetuun quufin abbaa ishee biraa dhabdu, haadha ishee waamteetuun quufin haadha ishee biraa dhabdu. Waaqayyo akkasiin jedha. Lubichaa Waaqayyo akkasiin jedha. Hojjetaa wangeelaa Waaqayyo akkasiin jedha. Kiristiyaanichaa nama Kiristoos, nama Waaqayyoo, raajii guddaa nama Waaqayyoo, Waaqayyo akkasiin jedha.
garaan kee lafa badhaadhummaan kee jirutti hidhama siin jedha. Yoo badhaadhummaan kee Yesuus Kiristoos bira ta'e ati dhuguma warra gaddaa jiran wajjin gaddaa jirta. Dhuguma warra boo'aa jiran wajjin boo'aa jirta. Dhuguma badhaadhummaan kee Kiristoos duwwaadha. Phaawulos akka jedhe Galaatiyaa 3:7 irratti an si'achi gooftaa koo Yesuus Kiristoos beekuun duwwaan nagaa. Kanaa achisa kaan akka kosiitti lakkaa'eera jedhe. Badhaadhummaa biyya lafaa kanaa kosiitti lakkoofteetta yoo ta'e, badhaadhummaa biyya lafaa kanaa michuu warra gurguddootaa afaan Oromootiin naa dhufuu dideem. Royal families, michuu warra moototaa, michuu nugusaa ta'utti hidhamteen jirtu yoo ta'e, dhuguma gaddi namaa, gaddi haadha hiyyeessaa, boo'icha haadha hiyyeessaa si gaddisiisa yoo ta'e, ati dhuguma kiristiyaana, ati dhuguma garaan kee, qabeenyi kee, badhaadhummaan kee Yesuus Kiristoos duwwaadha. Isa kaan akka kosiitti lakkooftee jirta. Kanaa achi sagalee kana dhaga'i, rifadhu, gara sammuu keetitti deebi'i, gara kaayyoo Waaqayyoo isa bara baraatti deebi'i. Waldaan kiristiyaanaa yeroo akkasii kanaa akkas jedha, waldaa kiristiyaanaatiin garaan kee lafa badhaadhummaan kee jirutti hidhamaa jedha. Kuni waldaa kiristiyaanaatiif, kuni kiristiyaanota hundumaatiif. Har'a yeroo namni boo'u, yeroo namni gaddu, yeroo siyaasi biyya keessaa manca'ee nama jibbisiisu, maqaadhuma siyaasaa dhaga'uun yeroo nama jibbisiisu, yeroo ola deemtonni keenya waa'ee politikaa haasa'inaa nama xureessaa namaan jedhanu. Maaliif politikaan nama xureessu? Politikaan bulchiinsa sabaati. Politikaan silaa sabaa fi gaarii godhanii toora galchanii adeemsa sabaa gargaaruudhaaf. Yeroo akkasii kana garaan waldaa kiristiyaanaa lafa badhaadhummaan ishee jiru jira. Kanaaf warri waldaa kiristiyaanaa geggeessitan, luboonni, hojjettoonni wangeelaa, faarfattoonni, lallabdoonni, raajonni, jaarsolii waldaa galgala kana ergaan Waaqayyoo sammuu koo keessa fidee gara keessanitti fidee isan dubbisu kana Maatiyos 6:21 garaan kee lafa badhaadhummaan kee jirutti hidhama. Garaan kee Yesuus Kiristoositti hidhameera yoo ta'e, ati dhuguma ifa biyya lafaati. Ati dhuguma soogidda biyya lafaati. Garaan kee warra qabeenya sii kennu, warra mana sii kennu, warra konkolaataa sii kennu, warra lafa sii kennu, warra birrii sii kennutti hidhamee, isaan jireenya namaa warra du'anii jiran, warra boo'aa jiran dukkana keessatti cal jettee ilaalta yoo ta'e, ati badhaadhummaa sabaduuf hojjetaa jirta. Waaqayyoo sitti araaramu. Waaqayyoo hunduma keenyatti araaramu. In kadhanna. Hafuura Waaqayyoo isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamtan in gaddisiisinaa. Efesoon 4:30. Gooftaa Yesuus galanni maqaa keetiif haa ta'u. Gooftaa Yesuus maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Nuyi galgala kana si kadhanna. Maaliif kiristiyaana taanee har'a akka jirru gaafachuu dagannee si gaddisiisuu keenyaaf nu maari. Maaliif har'a rafnee dammaqnee kiristiyaana ofiin jennee akka nama kiristiyaana ta'etti akka deddeebinu of gaafachuu dadhabuu keenyaaf nutti araarami. Maaliif akka hawaasa keessatti maqaa kee ol qabnee haasa'uu dadhabne, maaltu akka afaan nu kaa'amnaan callisne nutu beeka, atis beekta. Yaa Waaqayyoo, afaan keenya kan banu dubbii kee afaan keenya irra kaa'i. Afaan keenya kan banu hafuura qulqulluu isatti mallatteeffamne akka ilaallu nu gargaari. Isa keessa keenya hawwii isa dhumne badhaadhummaa isa lafarraatti hidhamee jiru kana galgala kana maqaa Yesuusiin hiikiiti. Badhaadhummaa sanbanne isa waaqarraatti akka yaada keenya hiitu si kadhanna. Warri abdii Yesuus Kiristoos irratti qabanu, warri fannoo Yesuus Kiristoos jala jiranii, waan hundumaa hin gowwoomsan, hin fakkeessan, maqaa isaatiin waamu. Waan hundumaa maqaa isaatiin akka waamnuuf waamamne malee akka gowwoomsinu, akka soomnu, akka fakkeessinu miti. Waaqayyo hafuura kee qulqulluudhaan maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura fakkeessu, hafuura gowwoomsanii jiraachuu, maqaa Yesuus Kiristoosiin akka ati nurraa cabsitu si kadhanna. Tokko buluudhaaf, of guddachuudhaaf, yaa Waaqayyo, hawaasa keessatti lo'anii bultoo haadha hiyyeessaa saamuudhaaf akkuma jedhamee caafamee jiru sana akka kana ta'uudhaaf warra
callisnee jirru maqaa Yesuusiin hirriba du'aa keessaa nu dammaqsi. Yesuus Kiristoos isa ifa biyya lafaati nuun jedhee fi akka qaanofneen arginetti callisuu keessaniin dukkanoftaniittu soogiddii yoo hin mi'eessine homaa waa'een baasu gadi baafamee hin gatama akkuma jedhame akka hin taane maqaa Yesuusiin har'a ituu yeroon jiru hawaasa keessa jirru gidduutti eenyuun akka nu taanu akkati barbaaddu sana akka taanu nu gargaari. Namati akka taanuuf nu uumte akka taane argamnu nu gargaari. Kaayyooti jiraadhaa fi jettee nu itti nu waamte akka jiraannee darbinu nu gargaari. Cubbuu keenya isa darbe laaltee ija keenya isa bara darbeef isa bara dhufuu duwwaa irratti hin ilaaliniiti. Ijji keenya isa har'a miilla keenya jala jiru isa har'a naannoo keenya jiru ilaalee akka humna kee gargaarsa si biraa barbaadu sammuun keenya gargaarsa kee akka barbaadu nu gargaari. Maqaan kee bara baraan eebbifamu. Maqaan kee bara baraan ol jedhu. Halkan kana nagaatti nu bulchi. Warra iddoo garagaraa jiraatan nagaadhaan oolchi. Iddoo isaan jiranitti wajjiniin ta'i. Sagalee kee dhageenye warra nu tajaajilan hundumaaf galanni siif haa ta'u. Dubbii keetiin akka jiraannu nu gargaari. Akka kiristaanaatti gatii baasuu qabnu baasnee si duukaa akka buunu nu gargaari. Dhuma keenya fannoo kee jala nuu godhi. Mana kee keessatti wanta gochuu qabnu duwwaatu hin taane gadi baanee hawaasa keessatti waan gochuu qabnu akka goonu nu gargaari. Kana hundumaa si kadhannaa maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii jedhii nu dhaga'i. Ameen.